الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقربين جلبول تي رمضانات إسنجاء ولما بقربين تنوجه رمضان كان قرتني أكملتين سمنا سا تلشوكم سمنا نتتين سمنو توبا كل قربي دي بوران توبوا إلى الله توبة نصوحا أكوا ربين جري توبا كل غرا كودي بيا أكما ربين جري توبا كل ران رمضان كان سمتو كم جي رمضان كان غرتني فرصة سات فيدمني جي أكون غرتي جي مغفران كيسة ترغتم رحمن ربي كيسة ترغتم جي غرتني إفمني ربي لكيسة ترغتم وانت إف عدكم من النار جي رمضان كان جون جي غرتني رحمن ربي كيسة أرغتم رحمن ربي مغفران إفهمني ربي أكما كان قرتني عدكم من النار قيوت رمضان كان هند كيسا إبدرا أتقامون كان كيسا ترقمون كناف جي رمضان كان قرتي جي برارا أدقوني سرتي جئنوتي سرتي أكان عبادة أف قبومنو جي رمضان أما نتلفا جلو جيشولا قرآن قرأودان قرآن هدومي سوران ذكريدان استغفار باي سوران كنانيتو رمضان نكون دبر فما جاتشولا قياتو رسول ربي عليه الصلاة والسلام من برا الرابطني أصو خطبا جراني يروسدي آمين جران يروسدي آمين 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 جران جنان يا إرقما ربي جران سابون ما إني يروسدي كنسين آمين جتن isin dhageenye wanta isin jettaniif immoo hin barree maalidha jedhanii gaafatan sahaboon jennaan rasuuli rabbii salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi akkana jedhan maleekaa jibriiltu jedhan maleekaa jibriil jechuun isaa rabbiin hojii isaa wahyii ergamtootatti fiduu geessuu godheedha jechuudha maleekaa jibriiltu du'aayii kadhate du'aayii inni kadhate immoo tokkoffaa namni haadhaaf abbaasaa qaqqabatee tolattolee sila kan jannata ittiin seenu kana namni dhabe namni haadhaaf abbaatti tola ooluu dhabe sila kan tolattolee jannata sababa isaanii argatu namni kana dhabe haa'oon ga'u funyaaniin lafatti haa rigamu aamiin jedhii jennaaniin aamiin jedhee jedhan lammaffaa immoo man dhukirta cindahu falam yusalli calayka namni ati maqaan kee biratti dubbatame yaa Muhammad namni maqaan kee biratti dubbatame salawaata sirratti hin buufne funyaaniin lafatti haa rigamu haa onga'u aamiin jedhii jennaan aamiin jedhee jedhan kan sadaffaa immoo nama ji'a raamadaanaa qaqqabatee ji'a raamadaanaa kana qaqqabatee dhiifamni isaaf hin godhamin funyaaniin lafatti haa rigamu aamiin jedhii jennaan aamiin jedhee jedhan namni waa sadii kana honga'e bar inuma honga'e jechuudha akka jechuun maa inni namni haadhaaf abbaasaatti tola oolee isaaniin kaddamanne namni haadhaaf abbaatti tola oolle namni isaaniin kaddamanne nama honga'u nama ibiddaati namni maqaan rasuulaa sallallahu alayhi wasallam biratti dubbatame salawaata irratti buusuu donnoome namni kunillee nama honga'aadha jechuudha kan sadaffaallee akkuma kana namni raamadaana qaqqabatee gara rabbii hin wawwaatne gara rabbiitti hin deebine macaasiyaa duraan irra jirurraa gara rabbii tawbatee ji'a kana fursaa ji'a kanaatti namni ji'a raamadaanaatti hin fayyadamne namni kunillee nama hongaadha jechuudha kanaaf ji'a raamadaanaa kana gartanii haala bareedaadhaan simachuu qabna ji'a gartanii gammachuu nuti kan itti beennu kan soomanii magaltanii galgala faxaruu kana duwwaa miti gammachuun raamadaanii wanti inni eeggatamu jechuudha raamadaana jechuun ji'a gartee ibiddarraa attaqamuunis magfiraa dhiifama rabbii argachuunis rahmata rabbii argachuunis keessa kajeelamuudha waan ta'eef ji'a raamadaanaa kana gartanii ibaadaadhaaf faraaga sirriitti qabaachuu nu gaafata sirriitti istighfaara baay'isuu qur'aana baay'isuu qur'aana qara'uu baay'isuu zikirii heddummeessuu kanatu nurraa barbaachisa warra ji'a raamadaanaa kana akka rabbiin irraa fedhutti akka rabbiin irraa jaallatutti itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu wa akhiru da'waana an alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh